والله قولا ريما Paana ni kaamaan koo sigaa inni duraanii sun tureeran jettu ati waggaa sadii olii inni kaamaan duraan baafadde suni kanatti agarsiisuun hin ta'u kanatti agarsiisuun immoo balaa biraa fiduudha beekteeti. Kana adeena achumaan ofirraa dhiisee sana booda achumaan ganamuu nagaa wayitii moobaayila koo sammaaf narkaan fuunee garuu yeroo basmaa godhamee ka'u nama harkaa fuudhamuu noo du'e. Firaakii taatee si jala kuloo waraabamuu jirta aboo galatoom immoo guddaa isaa si jala. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودفتوتا في كبجنتوتا رشاتو كم يرتفع في السمي ورينا من تبراس الشماء أركفوني كم يرتنقما نتا الحمد لله نفاكينا إيقا الرس براكي تقو كواني إفني جرا إن شاء الله يوم الكاية إيقا بوليوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم يرتنقما إيقا نجيني سنين فبايت وسنين جتشا akkuma isa kan milkaa abdii qabna haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura namoonni chaanaalii kana haaraa taatan subscribe like share gochuun dagatina viidiyoo kana haga dhumaatti immoo daawwadhaa irraan babayinaati isiniin jedha nuyinis akka nu fayyadutti isiniin jennaa galatooma isiniin jechuu barbaada haga xumuraatti nu faana turame tokko jiraasuma dhimma kana keessa ni isa irratti dabalee waan jettaan meeti ani wanta jedhuni anqabameen jiraati egaa haala manaa kan koo imaanaadhaan jedhanii hiriyaadha beektanii kanaafiyyuu ani immoo nama isaa amanuudha amaanaadhaan jedhanii inni immoo waayinaan jedhuun baraa jechaadha waaman jedhu irraa baraa malee waan biraa miti gamee itti dawwallee kan isaas yoo hojjetee dhagaala yoo nurraa kaasee namni gama shuguula gaamatti dawwalaa irraa isin jira isaa kunuuti kamera boleh ki sagale yoo dhagama jiraate egaa bilbilaan kaasuun ni si waama garuu bilbile hin kaasu mee xiqqoo turre walitti deebina yoo kaasee egaa hordoftoottan kiyyaa akkam jiru gariin alhamdulillah ma bilbilaan kaastu ati immoo rafte moo والله اي مشغولة ريما ايوه انا موان ستي ماليتاني قاول ارغاني توبيا تاو قداري قد سنة لينغا شنيتو وان كان مجيفتني qabameen jira bilbila jarraa margadheetanii sinaasa wujjira to yerin harkaan fuudhini ma gaambee taame jiru biyya kana qodaanis tuun sirreeffatiin akkasumatti rabbiin ol egaa alhamdulillah imaanaadha siin jedha manaa kiyyas qodaas immoo gargaariiruma naagashiin siin jedha dara inshaallah egaa namman beekwasii gaasi malee hin jiru hiriyaadha ani suuqan deemee suuqal jawaaliin annaqee ture moobaayiluma wayii ilaala jedhee tan deemee amma bitachuullee waan danda'u miti garuu gabaaluma akka inni gadi bu'e ilaaluudhaaf an suuqa baladiin deemee ture suuqa jawaalaa achitti natti dhufanii turanii egaa harkaa ba'uus hin dandeenye alhamdulillah maal godhamatteeti waan rabbi dabarsee akkasitti ammaaf garuu taayifuma keessan jira kanan qabame saarrumaa dhabeektee asirii gara magariibatti dhiyaatu jechuudha garuu galbiin harruma kana akkasi gaa inshaallah imaanaadhaan siin jedha qodaa waan inni gada sitti masana laanna inni maali inshaallah silaamaa biyyan gala malee rakkoo maalii qabatteeti silaa jiruun biyya kanaas nutti hadhoofteetti hojii sargataan jirru silaa Oromoo Itoophiyaa akkas barbaadamu kana maallaqaan namni bahuu danda'us waan jiru natti fakkaatuun siin jedha sababiinis Itoophiyaa gadiruu barbaadaa jiru waan ta'eef namni nama baasus waan jiru natti fakkaatu
maallaqa jedhamu maallaqa otoo wayitiyoo danda'e kan baasuu danda'u ta'e maallaqa fattee fuudhaaf hin mijata. Meeqa fa'iin baasuu danda'a inni? Meeqa fa fudhatee kuma? Wallaahi ma adriin barre rashaati. Kuma ja'a kuma shan jedhu kanaa gadi natti hin fakkaatu bar kuma ja'a kuma shan qabaannaan maanoo ta'a jira biyyattuu galee ittiin hojiin hojjedhu maal kuma 100. Isaafanii wale kaanii kana kuma 100 kuma ja'a kuma shanii ammoo mana maayidhaa sana gaa mana maayidhaa sana rabbina jaanu haa baasu rabbachi keessa nun kaayini. Rabbachi keessa nun kaayin malee wallaahi rabbumti jaannu agarsiisi. Inni akka dhattee qodaa sana illee naa gargaartee hin gashita mooree inshaallah ijoollee inni jiru ijoolleen si gargaaran yookaan nama waliin gaddaa sana illee qabattee dhuftee yookaan warruma qodaa gashanutti illee naa himtee akka jara biyya naa buusanu ijoollee illee barbaanne jechuudha nama biyya naa bu'u yookaan immoo yeroon gadi bu'u. Qodaanii waa yartuu tafee sila gurbaa tokkollee kan achuma si bira jiru qodaa wayyaa fiduu deen ture inni immoo qodaa baay'ee nutti qaalesse kan jiddarraa fidu kaan birii 150 kaan 200 nuun jedhe achuma inni ofirraa dhiise qodaanii hangaafe waa yartuu qodaa yartuudha kanaaf. Ani waa yartuudha kanaaf ammoo ambaasaaddarii tokkotu suuqaa uffataatti hafee jira garuu waraqaa sana manan kaa'ee jira gaafuma dura rabbina amaliyyuu fuudheen baane. Waraqaa sanaan naa fuudhamuu hin danda'a ambaasaaddarii surree kootii satariyyaa waan akkasii tokko kenneen ture dheengadda jechuudha gaafa ni battaanii bituu deebisan sanallee achumaan naa buute keessa naa buuftee laatuulii biyyatti naa argita gaa rabbillee achi keessa nuun kaayini. Laa inshaallah rabbiin nagidoo qabu carraa kan kee fuulduraa qabu namni amma mana hidhaatii dhumataa jiraate yaadde maa haadha dhiibboo jireenya biyya duniyaa kana raakittii nama algoona yaadde. Wallaahi mootummaan akkuma laapha qofa cupheetti nama fuuti akki rabbi kaayidiyaa godhu. Rabbiin waa tiktu malee wallaahi. Gurraacha isa yeroo hunda sitti musana isa namichichi inni kun ambassaan kun baay'inatti tola san siin jedhu sana isa tuma na itola yeroo warra gaa wanti sitti tolu hin jiru naan jee. Achumaan inni qaamaan koo sigaa inni duraanii sun tureeran jettu ati waggaa 3 olii inni qaamaan duraan baafadhe suni kanatti agarsiisuun hin ta'u kanatti agarsiisuun immoo balaa biraa fiduudha beekteeti. Kana adeena cuma ofirraa dhiisee sana booda achumaan ganamu nagaa wayitii moobaayila koo sammaaf narkaan fuunee garuu yeroo basmaa godhamee ka'u nama harkaa fuudhamuun oolue. Okay baay'ee nama nagaadha illee nu haa tiksuun siin jedha. Karaatti su'aa kadhattee waan akkanaati warra nasii qaba minaamin illee ta'e adaraa na baatan jenneeni. Maa sana mara gaanu miti mataan jalaa rakkaa dabarra. Indak tabiti ofi aku kan nim negai mana deh akara pun nim ani jala kan kira na bor la ma boleh tin sinuf tirakon kabu akasiti gargarte nama na agashita wanta karakon kabu akasi sinjada insyaallah amin umri dheeraa jechuudha qabaas moonuu agartu inshaallah rabbi nu haa tiksu. Prank kita tertahan sih jara saya ya. Wallahi Rashadi, anak kami rabbi ni kawan ni mabudan kuat. Allah prank kita sih jara kalau warabamu jirta, aku galato mimma guddaa isaa sii jala pranki boon biroo sodanii ajaa'ibatti si goone erga silaan sitti mokkora beekte rabbi nu haa tiksu. Garuu ani immoo barta deelee gaa ture rabbi nu haa tiksu rabbi nu qabinii yeroo hin jedhu sana irratti bartaadhee wanni ta'an ture beekte ati garuu rifatteerta. Egaa daatota kiyya hiriyaa kiyyaa isiniin jedha akka inni qodaa sana illee naa gargaaree naa gashuuf kana itti yaade ammoo galatoomuu jazaakallaahu khayr guddaa galatoomi isin jedha borumaaf abdiin sirraa qaba dhugaa dubbachuu fi akkasi gaa hiriyaan dhugaan akkasii isiniin jedha dhugaa hedduu galatoomi garuu biyyaan tokko taanee miti oromummaa dhumaa fi
akkasitti na yaaduu keetiif hedduu galatoomi dhugaa jazakallahu khair dhiifama moosiin jedha maaleesh dhiifama naa godhi yookaan yoo dhiifama naa goone akkatti gadhiisuun qabu wallahi rabbinu qabini ijoon daawwattoota nan gadhiisaa fani waan ta'eef dhiifama godheeraa fi agadhiifatu jedhiiniiti daawwattootaani daawwattoonni booda dhiifama gaafachiisuu qabda jedhama beekte afoodhaa illaa deeshe kalas nannaa baatii viidiyoo Aye, amin. Akkasi kada daawwattoota kiyya pranking kana fakkaata isiniin jedha. Egaa viidiyoolee gadhiifadhuu naan jedheenaa fayyamee jira. Isinis immoo viidiyoo kana gaa laayikii gamaalan isinitti magaa. Akkasi gaa hiriyaan dhugaanii rabbiin hunduma keenyaaf hiriyaa dhugaa nuuf kennu. Hedduu galatoomaa isiniin jedha. Atis immoo waan jettu yoo qabaatte itti dabali isiin jedha. Akkasi. Egaa pranking keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Garuu rabbiin ittiin godhini inshallah. Rabbiin irraa qabu. Akka jenna rabbiin taasisanii. Asmaan doa ini goda magafa nuti fi fe'inaa keenya biyya kana galuutti inshallah. Abeet. Akkasisiniin jenna fe'inaa keenya galma malee warra bijee qabamneemti. Isin dhiifaman godha garuu baay'ee rifatee deebisanii jenna jazakumullahu khairan barakallahu fiikum video kana share subscribe godha. Akkasi nagaan nu turaa isinis immoo waan irraa hubattan waan kanarraa video kanarraa waan hubattan koomentii jalatti nuuf kaa yaada biraallee yoo qabaattan nu barreessaa waan nu gorsuu qabdan waan nuti sirreeffachuu qabnu waan dogongora ta'e illee nutti himaa isiniin jenna ilmi namaa dogongora waan ta'eef akkasii isiniin jenna bye nagaan nu turaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siyaga werganko hunda hilman nama namni islaama ta'u nama filatama filmaa tarkabaa seen shumne ilmin